tu ilmaan Oromoo an kan inni isinitti ajoomu ilmaan Oromoo malee ilmaan gandaa nam tokko Facebook yoo jala dhufina ilmaan Oromoo kan taatan qofa ittiin share godha shamarran dhiirrii otuun jedhin share godhi anasiin jedhe ajaja sitti dabarfame fudhadhu kana share godhi akka seenteen assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh warri muslima assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh warri amantii bira hordoftan nagaan keessan isiniif baay'atu amantiidhaanis otuu waliin qoodin ilmaan Oromoo marti keessan nagaan keessan isiniif baay'atu naaf seenaa share waliif godha ummata of nama jibbisiisu kanaaf likkii galchuu dhufe jechuudha maal inni keessa immoo araara likkii walitti mujjira tokkoffaa warra Facebook irra dhufe nuuf arrabsee nu arrabsiisaa jiru طبقا اينو سنبتته نون الربسنا يا ilmaan mataa dhagaa viidiyoon kun achirratti xiyyeeffataa jechuudha nuun arrabsiisina viidiyoo kana share godhii siin jedhe khalaas ummata yaa rabbi Oromoo kana ammallee gadi fageessi malee boolloo siin qotamteefi jirtu gadi sina fageessu malee ummata walii galuu qanii tokkitti nagaadhaan Facebook irra walii galteedhaan maal gochuu qabna jettee ummata mari'anne suuraa waggaa meeqaa fiddee Facebook irratti wal arrabsaa ooltu wajjin jiraataatiyyuu Oromoon akkana taate share godhii siin jedhe iccitii cimaan harka jira warri asliidhaaf jecha biliilleedhaaf jecha gandaaf ganda arsiin akkana taate jimmaan akkana taate jettee wal fixxus kottuu dhaggeeffadhu siifan himaa hunda kan kee ofii keessaniifuu waan nyaattanii bultan hin qabdu ummata hiyyeettii qofittiitu Facebook irra guutte ummata ofii keetii waan hiyyeettii waan nyaatteen bulle hin qabnetu jechuudha hundi kee ganda kamirraayyuu wanti waahii gandaa sammuusi guute ummata hiyyummaadhaan guddatte qofittiidha jechuudha waahii Oromoo ummata yaaduu hin dandeenye hiyyeettiin duwwaan eenyuni nu arrabsaatiin nu arrabsaa jedhe dhaqaatiin nu arrabsaa eenyuni isiniin jedhe macaanyaa ummata macaanyaa qofitti jechuudha isin warri amma dubbii arraba qofitti jaallattanu yoo arrabni hin arrabfamne yookiin nama hin arrabsine dubbiin isiniin taane macaanyaadha isin macaanyaadha malee nama isiniin jechuun hin danda'amu maal isin haga yoomitti waggaa lama fayyaa gowwaa taatanii nama arrabsiiftanii ofii dhayxanii nama xuyxanii ganda nama maalajjaadhaaf xuyxu nama dhuunfaarraa yoo rakkoo qabaattan nama dhuunfaan xuyxanuu maalajjaadhaaf iyyuu dhayxanii ganda nama harree akkana godhaa jimmaan akkana jettanii wal xuyxu biyyoon si haa nyaatu malee lafarraa xaragame ummata gowwaa ummata jaarraa 21ffaa keessa ummata jaarraa 21ffaa keessa ammallee sammuunsaa hin qaroomne isin qofittiin argiyan har'a guyyaan egaa asliitu addisiidhaan rafamuun aslii irratti duulaa jirtu biliillee tarrafamuun haaraadha deebisaati gandaaf gandaan immoo wal lolaa ummata wal diiguu malee wal ijaaruun beekne asliitu isni haaraadha moo arrabsuun Facebook irra suuraa isaa balleessuun kunutu maal ta'e jettanii nama arrabsuun biliillee suuraa afaan balliftanii Facebook irra gadhiisuun arrabsuutu haaraadha maalajjaadhaaf nama ijoollee kan keenya warri Facebook irra gowwaan jechuudha sababa asliiniif biliillee wal arrabsaniif dhayxanii gandaaf ganda walitti buuftanii eenyu biliilleedhaaf xabaqaa si dhaabbate eenyuni asliidhaaf xabaqaa si dhaabbate maaltu immoo jimmaaf arsii walitti buuse jimmaaf arsii jechuun obboleewwani sababa duqeetota warra missionarii jechuudha intini nu keessatti dhalatteetiif arsiif jimmaa wallolchiisu warri kajeeltan yoomuu isiniif hin milkaa'u jechuudha dhugaan siin jedha sababa ilmaan missionarii arsii keessas jimmaan keessa yoo nama arrabsiitee namaaf nama walitti buufte malee jiraachuu hin dandeenyetti fakkaatu sababa kanaaf arsiiniif jimmaa walloluu hin danda'u Oromoon ilma abbaa tokkooti yoomuu adda baasuu hin dandeessan jechuudha eenyuni biliilleedhaaf xabaqaa dhaabbadhu dhaqi suuraa aslii balleessii maaloodha harree maal ta'a jedhi arrabsi jedhe eenyu viidiyoo gadi fidi jedhe warri immoo dhayxanii asliirra dhayxanii biliillee arrabsitanii suuraa balleessitan eenyu sin kadhate jara lammantu wal arrabse jarri lamman wal irraa fixatan waahii nama dhuunfaati jettee Oromoon hamma yoomitti waahii nama tokkooti dheengadda waahii kooti ajandaa godhatanii waan silaa waa meeqa hojjechuu dandeessan irra ooltan baga dhukkeessirraa kaase asliin dhugaan siima waan hin jirre viidiyoo waggaa lamaa fiddee ati gaafa viidiyoo asliiti jettee har'a haaraa taasiftee dhukkeessirraa kaasuu danda'a hundi kan kee ganda kan kee hamman tuqinitti maaltu si dhibe nama dhuunfaa abbaa barbaade irraa dhukkee kaasee arrabsuu danda'a anarrabaan takka nama amansiisee hin beekuun
arrabni bu'aan qabu ummata gadhuufillee waan arrabni bu'aa qabu arraba yoo ta'e otuu waan akka arrafamuuti abbiyyitu aangoo raqanii tokko hin bulu akka arrafamu akka qeeqamuun mee maaliif iyyuu albaatu sin lamman ummanni keenyas gowwaa wanti hariinuu gowwaa inni biliillee jala fiigee biliillee ko dhuguma maaloo maal yoo asliin kaleessa liivii namaa irratti dhaqee biliilleen akkana jedhee biliillee arrabse isin maaltu galche jara lammana fixatanu dhimma dhuunfaa lammani inni immoo viidiyoo asliiti jedhee viidiyoo qabataman qabne viidiyoo waggaa lamaan dura argame fidee asliin akkana godhaara viidiyoo isaa jedha namatti dhagaama likkiisi galchuu danda'a diqaalota kan nama arrabsee dhaqee nama tuqee nama nagaa viidiyoo adda addaati jedhee nama tuqee ka'ee nama arrabsiisee booda asliin akkana jedhee nu arrabse jedhee haasaa jechuudha. Buuja laamullaa nama hin tuqinna hixee ganda namaa ijoolleen nagaadhaan jirtu hin tuqin gurbaan asliidhanus mataan isaa likkii miti gaafa aare buuja laam viidiyoo isaa dhaggeeffadhee kaasisiiseeraam ammaan aslii gurra qabee fideetan yoo dhugumaan arrabiitirraa ka'e ijoolleen natti himnaanin amma ka seene yoo dhugumaan ummata nagaa jimmaan arrabseera ta'e gurra qabee fideen isin irratti dhiifama gaafachiisaan garuu yaa ummata gowwaa sababa nama lamaa jedduudhaaf fuutanii gandaaf ganda seenina intalli siimii hawaa wallaggaa eenyuni xabaqaa waammatee jennaan kana keessa galtee ummanni arsii kana maal asliidhaan qabde eenyu dhaqe arsii nu arrabsi jimmaan nuuf aarsitiin jedhe xabaqaa bitamii intalli hawaa wallaggaa jettan duqeetii sun eenyuni xabaqaa bitatee jennaan dhufte jimmarra dhufte achitti arsii arrabsiti sababa asliitiin yoo aslii irraa jaallattee rakkoo qabaatte aslii irraa dhukkee kaase malee jimmaan bakka buute aslii nuun arrabsin tokkoon kan keetis biliillee irra dhayxee sababa kanaan asliin arrabsin warra ma feesbuukii irra haasaa jettu ummata hudduu kan keetti waan faantii keewwattu hin qabne biyyaa baatetu suuraa nama abba balleessaa oolte jechuudha bu'aan qabu suuraa biliillees balleessi suuraa asliis balleessite ajandaa godhattee feesbuukii irraa afaan banuu malee dhadhabina sammuu keetii doofaa ta'uu kan keessi argisiisa obboleewwan adda baasuu hin dandeessu arsiiniif jimma yoomu obboleewwani warri immoo kuulloodhaaf waa tokko hima dhaggeeffadhaa sababa gaafa jimmaan tuquu barbaadan kuulloo jedhan warri gowwoonni tokko kuulloo jechuun saba nagaa dalagaa isa dalagataa jiru otuu beekanii kuulloo kana hin kabajani kuulloon warra of danda'ee buna funaannatee lafa intinii jedhee jiraataa jiru nama tuqaan jiranu kuulloon warri amma afaan ballataa jiru oromoodhuma ta'ee adaba malee guddate warra akaayii kiisiitti guuttatee kosh jedha jireenya isaa jiraataa jedhatuyyuu sammuu keessaa wanta koshkoshitti jennaan nama arrabsa oromoodhuma ta'ee malee kuulloon nagaan nama arrabsu kuulloon dalagaa isaa dalagataa rama yoom sa'aatii nama arrabsu qabanni kuulloon maaliif arrabsitu sababa intinii ummata bushtii ummata of hin beekne oromoodhuma ta'uuf wallaalee jira malee kuulloon maal siin jedhe kuulloon jedhin kuulloon nama nagaadha hojii isaa hojjetataa jira of gadi qabee jiraataa jira kuulloon irraa bu'aa hundi keessanuu oromoodhumaaf obboleewwan keetii wallali malee sababa obboleessa keetii dhayxee nama biraan tuqinaa hundi keessanuu lammaanyullaa kana booda asliin viidiyoo isaa sana asiifachii fuutee soba sobda taanaan likkittiin si galcha hunda kee viidiyoon sun waggaa lamaan oli fuula isaa jiraa viidiyoo asliiti maaloodha sababa inni kaleessa biliilee arrabseedhaaf asliitti intini jedhu bashteenyaa otuma godhee dhiiratu intini godha maaltu si dhibe waa dhimma nama tokko keessa si maaltu galche ati soo hammaama galtee seeggaa mattaa oolaata warri har'a suuraa asiifachii fuutee asliidha maalo dhayxee yoo dhugumaan ijoollee jimmaa taate dhayxee nama tokko dhuftee akka sababa keetiin jimmaan arrafamu hin godhin sababa ati buujaleen jechuudha dhayxeen viidiyoo nama qabataman qabne fiddee feesbuukii irra ooftuuf yoo asliin ka'ee jimmaan biyya nagaa tokko aaree arrabse an asliin komadhu si isa viidiyoo fidee feesbuukii irra oofu gowwaa jechuudha of hin beekne intala hawwaa jedhanu sittimaa intala of hin beekne jimmarra dhuftee nuun arrabsin maammee kan kee yoo jaallatte dhuunfaatti jaalladhu jimmaan muluu nuuf aarsite dhayxee arsiin harree maal ta'a maalootte nuun arrabsin nuun arrabsinis nuun arrabsinisiin kanuma barbaanna nuti ummata yaa rabbi oromoo kana lafarraa fixi jedhe ummata of hin beekne yoomum obbartu sin gowwoonni
ولا الرفس ما البواسين قبل إما دم دون فاكيس ممالت سجل شيء طبقاتها تبليل رأيته أصلي رأيته ولتنا رارستو أما بليلني في أصلنا تو أما يمكن بليل اللي في قلتي أشترتي أصلي إفانتي أرجعني أني ديفهم أبوليتي كو آريتان إن كاليسان أوسافن سينجدي دبيهم من تروفو فيديو سانا أرجع بليل نس جوا أصلي نس جوا ماني إني قوسا لا في ساتو مالا جد بليل تفنجي هاتي دكا مالو راسينا كنا قوسا جد إيرا إسينم مو sana fudhattee kaatee gurbaan asliin akkana naan jedhee maaloo isinis qumna garaa taasisuun qabdu ture tu nama beekaa taate keessan ximaam na arrabsite feesbuukii irratti wal baasuun bu'aan qabu isaa oromoo nurraan bareedu ati nama guddaa nama gorsuu danda'u biliille gurbaan sun ofii isaatii gaafa nama arrabsuu ka'e of hin beeku warri sababa asliitiif arsii arrabsitanu asliidhaaf arsii adda baasaa an nama irraa rakkoo qabu aslii irraa yoo rakkoo qabaadhe asliin gad deebisa ijoolleen kan keenya warri mataa dhagaa xabaqaa namaan ta'inaa gowwaan ta'inaa odumaan siniin jedha dhugaan isiniin jedha hawaa wallaggaa namumti xabaqaa taatanii dhuftanii jimmarra gortanii arsii nu arrabsitan arsii obboleessa keenya nu jalaan arrabsinaa walin arrabsinaa viidiyoo sanas dhaabaa biliilleeniif aslii yoo lakkoo walirraa qabaatan hafidhatanu asliinis darbee dhaqee kuulloo jedhee biyya nagaa tokko dalagatee of gadi qabee jiru kumufachiisee dhufee kuulloo dhiifamaa gaafatu oromoon jenneemi asliitti nan himaa dhufee ummata kuulloo koo aariidhaan isin tuqe silaa kan arrabsuu qabu oromoodhuma warra of hin beekne sammuun doofa'e arrabsuuttiin kuulloo nama nagaa nama dalagataaru arrabseedhee dhufee dhiifamaa gaafatu warri immoo viidiyoo sana fiddanii aslii dheettanii sobosobuudhaan asiifatti jettanii dhayxanii aslii sababa asliitiin arsiin akkana harree maal gooti jettan hundi kan kee afaan qabadhu ana likkii si galcha ummata gadabo ummata mataa dhagaa oromoon takka safuu cabsee waa tokko godhee hin beeku ummanni arsii akkana ummanni akkana gootummaa keessa kam argisiisuuf arrabaanii gootummaan kan itti argisiifatu dhadhabduu bichaan akkuma nama gootaa wayii jimmaan akkana arsiin asliidhaaf intini adda baafadhaa biliille sin galcha kana booda biliille qoy siifanii ragaa shabaqaan akka naman galchine hidhame moo ivaantii joo dhugumaa waan ta'e godhameera akka taaggijaallo ማለት ነው ሰውን እንዳላስገባ ቆይ ኦፊisi erga biliille amma jabaadhaa kottaa dhiifama wal gaafadhaa ajandaa kana jijjiiraa ummata gowwaan ta'ina kuulloo kottaa dhiifama gaafadhaa kuulloon dhiifama gaafatamuu qabdi jimmaan jedduuttis assaqaayya'amte akkamitti buna sii funaannattee jiraat akkamitti of gadi qabdee jiraat walakkaatti kuulloo cinqitaniim ofii oromoo keessa dhokattanii warri oromoodhuma taatanii gadhuufillaan warra kuulloo nagaan arrabsiisinaa kuulloon dalagaa isaatti jira yoom dhufee nama arrabsee beeka takka yoom takka gabbayaan kuulloo dheedhe nama arrabse oromoo dheedhe nama arrabsaara warra amma antiniyeet oromoodhuma dhukkeerraa kaasa abbaan rakkoo qabdan obboleessa kee yoo arrabsite sirraa bareeda oromoodhuma dhukkeerraa kaasa sababa intiniitiin kuulloo saba biraa saba of danda'e tokko dhayxeen tuqin obboleessa kee yoo arrabsite naman gubu maaliif ofuma arrabsaatta of arrabsi dhayxee nama nagaan tuqin kuulloo anjimmaan keessaa yoo namni natti balleesse warra kuulloota kana na godhe dheen arrabsu kuulloon dalagaarra jira ofirraa intinii jedhaa amma asliin dhufee dhiifama gaafata biliillee walitti araarsina ajandaa godhaa balleessa viidiyoon aslii sun kan waggaa lamaan dura ilaallee abdusee dhedhamaa ture dheengada gaafa suuraan kan ko feesbuuk irra gadhiifamu wallaahi iskiriinshuutii godheen sinii erga abdusee viidiyoo kee kanan gadhiis mee namni hin argine mee dhugaa rabbii dubbachuudhaaf arrabni dura namaa du'a viidiyoon abdusee na bira jira jedhee gurbaan tokko feesbuuk irra gadhiifnaan gadhiiseedhaan hin jirtanuu isinin argaa ture viidiyoon abdusee na bira jira fuula mucaate irra jirti viidiyoo abduseeti jedhaa turtanii immoo har'a gaafa walloltanu asliidha jechuun keessan isinin qaanfachiisu waan akkasiitti waliin xiqqeessinaa waan fuulli qabataman qabne yoo qabatamaan viidiyoo inni akkas godhu aslii ta'uu beektan ana ta'uu beektan gadhiisaa sabiyyiin ta'inaa meerri biliillee neessa baddee erga silaa nagalcheedhaa dhayxee liivii irran jira boo maaf nama waamu kun sheernaaf godhi cal jedhi najaat umar baga nagaan dhufte saba ummanni xabaqaanuu taatan intannisiin tokko sabda fuula nurraa bitachuudha jettee isiin sharmeen tokko maqaan simaanni hawaa wallaggaa adabadhuu taa'e nama naara aaddatee dhufe iyyeellaatu ati afaan kamiin iyyuu dhayxee oromoo arsii arrabsi taate oromoon arsii jechuun biyya gootaa biyya lubbuusaa wareegaa ture oromoodhaaf jedheeti malee
warra viidiyoodhaan Facebook irra shakashamakee ka'ee deebi'ee hajjabatee dhufee assalaamu alaikum maram ati naara addattee akkamiin dhufte ummata arsii arrabsuu dandeessa qoy naara ke eenyuun xabaqaa si waammate jimmarra goriiti jimmaan biyya jaalalaati garuu arsiin akkana harree maal go eenyuun si kadhate kottuu nu arrabsi jedhee ummata ofiin dhufeetuma jaallatamuudha fuula bitachuu jedhee jimmarra goree dhaqee arsii qoqunna dhibeen arsiin oromoodha rakkoo yoo walirraa qabaatanii immoo ilmaan minilik taatan wal arrabsaa malee dhuftanii soba sobdanii jimmaan keessa gortanii dhaqxanii arsii nuun arrabsinaa shawaa nuun arrabsinaa dhugaan isiniin jedha gadda gaafa suuraan kan koo Facebook irra oofamu kan Abdulseeti viidiyoon sun kunu Abdulseen akkana qalloo wahiiti anuu juuju ana moodheetanii irra deddeebi'e anatu tarii manaamaan machaa'ee fa'i akkas godhee dheedhee alaa ture dhugaa dubbachuuf hadha immoo gaafa aslii dheedhamu ijoo nu lammanuma kooppii taasisanii bakka bakkatti nu baasanii nu lafa viidiyoo hojjechiisan moon jedhe dhugaa dubbachuuf dubbiin kun ajandaa ta'e Facebook irra deemuun qabu asliin kan inni arrabse Oromoodha jedhee hin arrabsine ummata intinii immoo dhufee dhiifama gaafata ummata kuulloo jedheemi kuulloo miskiina arrabsuu isaatiif dhiifama gaafatu yoo immoo kuulloo taate warra amma suuraa siifachii fuudhaa jiraatte baga dhukkeessirraa kaasa maal ijaa dhufte afaan Oromoo dubbataati ummata kan keenya viidiyoo namaa waa waggaa lamaa fiddee arrabsite baga dhukkeessirraa kaase yoo kuulloo taate arrabfamte kuullummaa gooxxiifan arrabfameettee sitti dhagaame baga sirraa kaase Oromoo hin tuqne ammas taanaan dhaggeeffadheeraan gagama isaayyuu immoo yeroo kan warra kaantu gaafa kuulloon arrafame ummatuma jimmaa muluutti qabataadhaafan kaasi oksi viidiyoo kan kabaja ummata jimmaatiif jedhe kaasee jira asliin kan inni rakkoo irraa qabu ummata nagaa otoo hin taane ummatuma isaa arrabsaaru Oromoos taatee dhiiftee ummata isaa arrabsaaru baga likkii galche xabaqaanuu taatanii meeqan keessantuyyuu ilmaan miishinariidha jechuudha dhuftanii xabaqaanuu taatanii ummata jimmaa miskiina arrabsiisaa jirtan xabaqaanuun ta'inaa nurran dhufinaa isiniin kadhanne nu ofirraa deebisuun dhadhabnu asliin nu bira jira kunuas otuunni dhuguma Oromoon jimmaa hundi akkana jimmaan dhumti Oromoon jimmaa qulqulluun akkana kadhattuudha maaloo dhedhee nu arrabsee jimmaan Oromummaa qulqulluu nu arrabsee nuti tarkaanfii irratti fudhanna isa immoo lola Facebook irra wal arrafamuuf namni akkamitti qaamaan wal ajjeessasaa otuma hukkaamsuudhaa ta'eyyuu qabneetuma finne dhiifama akkuma Facebook irratti nu arrabse dhiifama gaafachiifna mal haasaa Facebook irraatiif obboleewwan wal ajjeessa maaloodha kan jedhu baay'ee jira nagalchi kan jedhaaru baay'ee jira Abdulaziz Alexander Alonde adabadhuu ta'i ilma miishinariidha ta'i gahe adabadhuu koomintii tokko namni saahiba koos taatanii dhiiftanii keessattuu namni ittaaroo yeroo naasaa dhugaa sa'u nama as jala deemee saahiba koo ta'a naman jaaladhu ta'a waan hin taane barreessu nan buloo karaa isinitti meeraan eenyu yoo ta'e obboleessa koo yoo ta'e haasaa ada Abduseedhaan keessa wal beekna saahiba jettanii waan ajaan barreessinaa nan sukkaaraan ummata nagaa dogongorsitu waan ta'eef an akka ummanni nagaa walitti ta'e Oromoon karaa fuulduraatti deemuun barbaada malee sababa asliitiif sababa bililleetiif suuraan aslii yoo aslii ta'e erga maammeedhaa kaasee wal arrabsuun suuraa isaa kunatu maal ta'e jettanii xiqqeessaa turtan aslii nama arraba dinquu miti yoo bilillee ta'e ijoolleen shawaa afaansii kana balliftee jechuudha waa meeqa keessa galchitee saree gootee nu itti daraddarsiiftee fa'i bilillee qofaa miti inni balleeffamaa yoo suuraa ta'e akka intinitti nu daraddarsiisanii bilillee fuuldura keenya ka'anii hiriirratti nu baasanii akka waan intinii nu godhaa turan kun dinqii miti nuyi waan akkasii ilaaltanii gowwoominaa yaa ijoollee warra ree feesbuukii bara 19 banattanii bara 2019 feesbuukiin isinitti kennamnaan suuraa namaa balleessuun dinqii isinitti ta'e viidiyoo fuulli qabataman qabne fiddanii viidiyoo qabatama hin qabne fiddanii viidiyoo waggaa lama asliidha akkana godhaa jira maaloodha gowwootan ta'inaa yaaboo ni qusti hamma yoomitti Oromoo arrabsiiftu siin ijoolleen arsii keessaa dhuftanii sababa asliitiif jimmaan arrabsitu obboleessa keenya arrabsina boo muudii siif agalume nama rakkoo irraa qabdu maqaadha yaaboo mina hin addadabnaachoo bannaa hamma yoomitti wal arrabsaa teenya nuti na alshakshak bilillee ko an akka kootitti maaleesh fanjiin sitti hidhamee 4 kiilootti immoo eessatti intini koonsartii irratti ergamuu keetiif maaleesh an akka asliitti isas fideen dhiifama si gaafachiisa obboleewwani ati warra diina siif aslii obboleewwan jedduu galee wal filochiisuudhaaf amma suuraa aslii balleessee suuraa kee balleessee walakkaa fiiguun dhagahin bilillee asliin dhiifama si gaafata obboleessa keeti asirratti an qoosaadhaaf siin jedha isa immoo fanjii itti dhaati akkana godhaa jedhe si arrabsuu isaatiif bahee dhiifama si haa gaafatu ummata Oromoo miliyoona 50 jira malee
xabaqaan isiin akka hawaa wallaggaa muxxeensi feesbuukii irra jiru dhuftee akkana jettee dhuftee arsii asliiniif arsiin uyyuu hadha akka walitti tokko natti ta'e wal fakkaata maqaan jira. Hawaa wallaggaa xabaqaanuu taatee jimmarra dhuftee dhayxee ummata arsii kabajaa qabu arrabsuu isaa hin eeyyamnu. Ummanni gadaboon diqilishiin arsii keessaa garbuu haamuudha dhaqee arsii keessatti guddate diqaalaan dhufee jimmaan kuulloo jedhee akka arrabsu hin eeyyamnu. Nu tobboleewwani walakkaa keenya galinaa ummata wallole Oromoo walitti taraarfata jaarsummaadhaan fixannaa. Akkas maaltu isin waa isinii godhe sil singalcha qeerroo guumaa singalcha biliillee fideetaniin asirratti asliidhaan walitti taraarsee ka'eetan akka ummanni diqilishiin jechuudha. Nagalchime singalcha takkaa si galcheen beeku. Narraa qabaa shabaqaa. Narraa qabaa seenaa yaada keessan ibsadhaa ummanni sobdanii akka nama xabaqaa bitame jimmaan akka nama jaallate mee eenyunni hawaa wallaggaa sana ummanni arsi eega waggaa meeqaatii maammee irraa yoo qabamte maammee miiseen jaraan fitadhu yaaboo maammee dhuguma jaallattee uffata aadaa jimmaa uffattee nuu sirbitee galatoomi garuu nurra dhuftee nama nuuna keenya baga uffata aadaa jimmaa bitattee sirbite yoo sirba ta'e feesbuukii irraa muxxeen keeyyuu sirbaa ture adabadhuu taayaati nama naara addate as bahee nama arrabsuu miti silaa nama bishaan shiinitti of ajjeesee yookiin immoo waynee tadaffar godhee gisee hunda quba of nyaatu malee ija jabaattee ajjabattee akka nama muxawwa'aatti shamarran gorsuudhaaf arsiin akkana harree maal godha nuun kullu mufachiiftee ummata jimmaatti nu jalaan kaasin akka waan ummanni jimmaa birrii ishii kaffalee xabaqaa si bitatee ummanni nagaan aaree jimmaan arrabsuu isaan barbaadu. Yaa ummata mataa dhagaa bayas na jala warri injiran jecha dhaqaa እናሽ ተባዳ ካሁን በኋላ አንድ ሰው እንዲደውልብኝ አልፈልግም። ዋ እናሽንኝና ነግሬሻለሁ። ዲረስታቱ ሸመረን ዱኬን ስራ ካሳ አደበዱ መቃኬን አርጋራ ወሪ ቤካ አሲል ሊቢላላ ደወል ናአል ሸክሸክ ቡጀላም ለምጥ የለምጥ ልጅ ደሞ አብዱሴ አርሰተኒ አርከን ሲነራሱ ጎቹፍ እነት ደወልቱ ሳቲ ከን ከናፉዩ ሱራ ቪዲዮ ወጋ ከና ፌስቡክ ሮፍተኒ ጎዋፍን ጎዲና ሱራ አስሪ በሌሱ ሰሬትዱን ካሊዲን ቶኩማ ዱከ ሂሪርሰኒ አከ ወንቲኒ ጎቹን ኩን ዋን ሃራምት ቢሊሌስ ዮተ አረፈማ ቱርት ዋሜ ካን አረፈምት አከምት ቢሊሌን ኦቦሌሳ ሲ አስሊት ደለንቴ አጀንዳ ጎደተኒ ዋን ከነ ሊቪት እንገልተኒ ጅማም ሙሉ አረፍሽቱሜ ቢሊሌ አናከ አብዱ ሴቲ ዱቢ አስሊን ኦቦሌሳ ኮቲያን እኒ ዴሜ على نم سكر يدو لا نمن آن وانا سنين جدا سبب أصلين أنا أبولي سكوتي نبرة رفا وجنين جران نمال جن غروان غندما بتون تاني أبولي سكو أورمو وان تيف ننجال لدا بكا سايو بكا بوئي أكان رفا أمتا أورمو يودي كومو فاتي سيرتي أمتا أمتا كفا كان ندي فما غافت أمتا كولو دي فما غافت شكابا أصلين يا أمتا كولو sababa ijoolleen Oromoo dhumti diqilishiin jechuudha Oromoo sammuun qabne tokko tokko na arrabsiteef ummata kuulloo miskiina arrabseera isin dalagaa malee takkaa nama arrabsitaniin beeytanu yaa ummata kuulloo dhiifama isiniif nan gaafachiisa ummata kuulloo tarrafameemi asliin kuulloo jedhee likkii galche asliin kuulloo akka ni dhiifama gaafatu nan godha biliilleenis kana booda arrafamuutiif dhiifama gaafatamti yoo immoo isa suuraan balleeffamuu waan ta'e rakkoon qabu dhaabbadha isinirraa fokkisa biliillee maaleesh والله أتي أنا دسير بدير أدو قادو بتشوف بليلة تفنجي هداتي أراتكيل سترجع أتي تفندات وتشون سابدي قدات بتأم تفاتنو نما بقى أنا كمالي تجالة تفنجيني وتشون أنا اللي فندالش أنا اللي فندا دو قادو بتشوف أنا سرتي أصلي أشرتي باين اتدلنا كونغرو وريكان وفيك أو أرجتي إذا لما ولت تبوسون دندو ها دو قادو أبوليتي أو في أبان بربادة تاري الرسول دندا أنا أصلي إسنيفان فدا اتدوليس نواما دقيقة بيجو سين إيجا كني مو بس لكي كان كأصلي أفن دولان هادفو وفي أسرة الأطول نمنكم نتوقع جرون إيه هم قافة تيسان كن والله تدوليثن إيه هم قافة تيسان أوامي يجود ربوسي كن دولي واما أما دقيقة كيسا الله ولي جرى كوتو أسرة نمكم تقررتي أمتا سر أرب شتت إيه هم قافة له خلاص كان بودات أبوليسا كينيا وانتنا من سورة بالليسة فيديو كان أبدو سيتي يوجدتن أن تنكان فتو غروان صباتين
otuuna fakkaatee fuulli koo mul'atee viidiyoon sun abdussee dhettanii an dhugaa rabbitti hin qaanfadhuwan. Itti dawwalee waameetan dhugaa dubbachuuf dhaggeeffadhaa. Itti dawwalee waameetan asliin otuu namni kuma tokko takkatu kottu nama kuma tokko nu ilaalaara. Biliillees isa kaleessa fanjiin sitti dhabnaan dhayxee dhoota siin jedhan kottuu dhiifama gaa'ela. Eloo aslii eessa jirti? Liivii koo laalaattaa? Yaa Ibnal Sharariit ati nu bira dhuftee hiriyaa keenya hiriyaa jedhamu Abduseeti jedhama. Akkamiyyuu ati sababa nama tokkootiin kuulloo muluu arrabsitee isaayyuu immoo Oromootti maktee arrabsite. Amma nama kuma tokko si ilaalaa jira. Yoo dhugumaan goodinyaa kan koo goodinyaa mubaarik taate kottu nama kuma tokko irra jiru asirratti nama arrabsite hundaa dhiifama gaafadhu. Warri si arrabsaarus amma booda sirraa dhaabatu otobboleessa keenya. Warri xabaqaa bitamee immoo jimmaaf jecha arsii arrabsu si arrabsu sirraa dhaabbachuu qaba. Amma jabaadhu kottu manan jira kunoola manuma mubaarik taa'etan liivii dabarsaa jira. Kottu asirratti waa'in si tumuu wayin jiru maal si tumna? Ana Abdusseen arrabsini yaad kuulloo yoo jette an kuulloo miti Oromoo qulqulluudha sitti naaru. Yaa bibi in dhufta moo dhuftu otuu namni kumni tokko irra jiru. Yoo dhugumaan ilaa wallaahi isa dhugumaan hadha booda maqaa keen dhahuu nam beektu sin beeku bakkeetti salaamataa waliin hin jennu. Kottuuti biliillee sababa kaleessa ati qoosaadhaafis ta'u maaliifis jedhu. Obboleetti keeti isii namni hedduu galee isin araarsuu hin danda'u. Liivii kana irratti ummatuma fuulduratti akkuma kaleessa reedii irratti arrabsitee isiin fanjii hidhattee haxaaxoftu jedhu kottu asirratti obboleettii kee dhiifama gaafadhu. Warra immoo hadha kuulloon akkana maaloo dhettee arrabsaa oolte otuu namni asirra jiru kottu manatti si eegaara takkatu kottu laasumaan barrii banadhu kun ala barrii dhuftee intinette barrii rukuti. Ansittiin bana dhuftee asirratti dhiifama gaafatta. Hin ta'u taanaan waliin beeknu abbaan barbaade dhukkee sirraa kaasu atis sababa ummata duqeetiitiin jechuudha warabbalkaaba tarkaanfisa dhugumaatti waliin beeknu sababa ummata intiniitiif ummanni waslaattaan jimmaan keessatti guddate si arrabseef ummata jimmaa kabaja qabu arrabsinaan nama rakkoo irraa qabdu maqaa dhoofti arrabsuudha. Kottu amma kanaafu asirratti waliin haasofnaa ummanni si eegaa jira nama 1,100 sheer godhaa. Aslii waameen jira hin dhufa biliillees eenyuun asirratti dhiifama gaafachiisaan na bira dhufa asliin nama na kabajuudha. Sababa kanaaf dhayxanii warri xabaqaa bitamtanii ummata arsii nagaa arrabsitan dhaabbadhaa. Akkasi kunoo wallaha laziim daqiiqaa meeqa sekoondii 52 itti naaseela hin dhufaam. Galatooma alanni dhufe hammasitti sheer waliif godhaa. Gurbaan mataa dhagaa kana asirratti ana biliillee fanjiin sitti hidhamee jennaani maala ta'uudha jedhee arrabsuusiitiif baay'een gaddeen. Maal isin fayya arrabaan otuu waan arrabaan waa gumaa baafachuun arrabsii suuraa balleessuu waa goota ta'e ani saafan ciicadhee aslii kana waamuu filadheen wal arrabsitanii ajennaa wal godhachuurra caalaa bultumee waggaa lama arrabsine arrabni bu'aan qabu edan fixe asas kan caalaas dhaabbadhaan wanti hin jedheef arrabni bu'aan qabu waan ta'e asumatti dhufanii gabaabsanii eenyuun arrabse asliin ollaa kan koo jira kunoo as ala dhufee barri inni rukute ka'ee barri itti baneetan hin fidaan hin dhufaa asirratti dhiifama gaafata wal fixama viidiyoon sun eenyuun akka ta'e isas nan gaafadha. Anaayyuu viidiyoo sana abdusse viidiyoo sana kan keeti fuulan talaa qofitti itti jiraaf malee fuula talaatu itti jiraaf malee kan keeti jedheetan hin maqaasi balleessa naan jedhamaa ture. Viidiyoo waggaa lama haqqii arrabni dura namaa du'a waan ta'eef. Biliilleen tuqamuu hin qabdu obboleettii keenya. An akka aslii tammanni dhufuttuuyyuu dhiifama. Wallaahi dhiifama. Biliilleen kan koo fanjii itti dhaati achitti ergaa dhayxee hadhootu jechuutti dhufee dhiifama gaafata biliillee. Akkamitti namni bareedduun namni Oromoodhaaf waggaa lama boohe fanjii ofitti hidhatee dhaqee dhoohama ofii dhoohiyat kottu jabaadhuutti ati tarsa'i hammani dhufutti sheer godha nama 2,000 gaa akkuma inni sila ala nu arrabsu alanni sila ummata keenya irraa dhukkee kaasu nama 2,000 laalaa ture isin immoo jabaadhaa sana dabarsaa isarratti dhiifama gaafachiifne shinfatii isaa taqabbalchiifne biliillee dhiifama gaafachiifne ummata walitti araarsina sheer waliif godha dhufaara yoon. Hadufu hammasitti sheer godhiin siin jedha adaraa sheer godh nama 2,000 miishiin jabii walii daddabarsi. Ijoolleen keenya nama arrabsuurra irra akkana shinfatiisa amansiiftee asirratti fiddee dhiifama gaafachiiftee obboleessa kee araarfachuu kabajaadha malee suuraa balleessitee harreetti keessee maaloo liivii galteettiin feesbuukii guddifachuun bu'aa siin qabu. Amma siin hawwaa wallaggaa eenyuuf jecha aarsii arrabsitii aslii arrabsitii jaallattee dhabde moo kan isiin jaallatte maammee eenyuun jimmaan xabaqaa bitatee naan ta'e ummata arsii ummata harree maal godhu ummata harree maal ta'u ummata maalii jetti gizee hundi
yaa bonurraa dhaabbadhu dhuftee xabaqaanuu taate ummata nagaa nun muufachiisanii atis maalati namni naara aaddate qaanfii hin qabne ati silaa liivii irratti bahuu miti poostii gochuudhaaf harkisi rommuu qaba bar maal wallahi gurbaan naa imaarfuu jedhanu koomintii jedha bulookisi godhe ala namni qubna gar gagamaa himaxam inde moo makiinaadhaan dhufuu barbaade an itti dawwalee isin biratti dhageessiseera warabbal kaaba itti dawwaleera aslii nan fidaan aslii manaan fichisiisa uksum billaahi dhugaan isiniin jedhaar mube silkii keetti dawwala maara Halo? itti bani mube barri abba bani mube barri bani asli dhufe gagama otootti dhufuu diddee warabbal kaabataa kaan feesirratti hudhu sheer godha gurbaan cileen kun dhufee jira asirra teessisee tan biliillees jechuudha qoosaadhaaf arrabse ta'ee maaliif arrabse ta'ee anatu nama kuma dhibba lama qoy hin dhufin taa'ee hamma jarri kuma lama geenyaan asirra baatee dhiifama gaafattu sin mul'isuwan dhufeera warabbal kaaba fichisiiseera aslii fichisiiseeraan hamma inni dhiifama asirratti gaafatu nama kuma lama irratti hin gaafachiisa nama kuma lama guutaa jabaadhaati gagama eenyuun arrabsee ummata eenyuu arrabsee kan jedhu nama kuma lama irratti aslii dhiifama gaafachiisan isin biliillee kaleessa fanjii itti hidhachiise obboleettii isaas dhiifama gaafata asirratti isin isin dhaabbatti arrabsu kana booda wallahi rukunnu asliin obboleessa miskiina nama garaa waan qabneef dawwallee waamne malee otuu nama sharrii itti yaadnuti ani mubeen barriitti cufnee mana keessa kaafne dhidhiituu dandeenya aslii dhugaa dubbachuuf otuu nama aslii kana dhuga jibbaa nurraa qabaatee ummatuma jimmaa oromoo arrabsee anaa mubeedhaaf gahaadha mana keessa kaafne barriitti cufnee aslii dhidhiituuf garuu waan miskiinummaa ofii beekuuf waan nutis miskiina ta'uu beekuuf dawwallee waamnaan ummata kuma waysi ilaalaara kottu feesbuuk irra naan dhufeeram nama kuma lama geessan malee garuu dhugaan isin jira nama kuma lama geessan malee asliin dhufe asirratti biliillees dhiifama gaafatee ummata kuulloo miskiina dalagataaru dhiifaman gaafatu kunoo fideeraan asliin biliillee dhiifama gaafataan biliilleen si dhiiseera jetti yoo barbaachisaa ta'e biliillee asirratti invaayintii godhee ka'een waliin dubbachiisee walitti araarsaan jaarsummaa ta'e maaleesh biliillee ko kunoo as jira si fideeraan nama kuma 300 si ilaalaara kottu dura biliillee obboleettii kan kee mufachiisuudhaaf kaleessa fanjii hidhattee dhayxeetta dhoohu jechuu keetii ijoolleen keenya dallananii siira dhaqanii si tuqaniiru viidiyoon sun waa waggaa lamaati annan beeka waggaa lamaan dura anaayyuu ittiin qeeqaa turan amma ati tokkoffaa irratti biliillee yoo asirra jiraatte biliillee obboleettii koo dhiifame warra hadhaa arrabsite dhiifama gaafate viidiyoos kaaftee jirtu jabaadhuuti intini jedhe salaamataa jedhe jalqabii እንደምን አደራችሁ የተከበራችሁ አድማጮች የአብዱሴ ተከታታዮች አድማጮች አስሌ ሲሪየስ አንጋፋን ማረ ከስማ ሰላማታ እንደከነ ቤተ ተከታታይን ከ ወር ፌስቡክ ማለት ሰላማታ ወር ጋፋታን ኡመተ እስላማት ወር harka nama baay'ee jira jara gaafa jara kaan inni anyway amma gabaabduu godha qoy abduuse ani waan beeku islaamni naman arrabsu ayye islaamni naman hamatu dhugaad kanaaf ummanni facebook gubbaa oolu irra hedduun jara islaama miti ummata facebook jedhama hordoftoota jaalatamtoota fi warri Dr. Abduusee jaalattanii fi kabajaa qabdaniif assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu akkam nagaa fayyaa keessanii isinii jenna anyway amma akkuma beekamu dura dursoo maalin jechuu barbaada asliin kama argitan kana asliin facebook gubbaa qofarrallee miti yoo kootu namaan jedhan nama sodaatu miti waan san ta'etti malee nama dhaqee waan san hubatu jechuudha waan inni isin jechuu barbaadu ani nama namummaa qofaan nama jaalatu feetu jimmatti dhaladhu feetu wallaggatti dhaladhu feetu wallootti dhaladhu feetu arsitti dhaladhu bakka feetetti dhaladhu nama ta'uu kee qofaan si jaaladha dhugaad namni namummaadhaan jaalatama malee yoo kana ta'u garuu ijoolleen loqota jimmaa haasoftan yeroo baay'ee natti gubattan dhugama rabbii isinitti hima kunoo amma mana ijoollee jimma jiran mana mubaarak jira
mana Toofiq jira mana Abduusee jira jechuudha argu jirtan jechuudha manni an jiru kun mana ijoollee Jimmaati mana kiyyaa miti feesbuukiin ittiin haasaa jiru kun feesbuukii ijoollee Jimmaati sinigalu jira oromummaa wali qabna islaamummaa wali qabna malee dhaloonni kenna biyyi kenna godinni kenna garagara jechuudha kanaafu pilis yaa ummata loqoda warra sanyii mootii haasoftan dhimma dhuunfaanarraa yoo qabaattan waan kana nu goote jedha asbaa haasaya waan kana dhala takka jimmi arsii arrabsa jedhee an deebii isinii kennaa hin beeku laakiin namni gurraachi hundi aslii miti asliin mallattoon isaa fakkeenyaaf namni aslii fakkaatu hin jiru namni aslii fakkaatu akka oromootitti himi akkattuu hin jiru fakkeenyaaf asliin gurraacha dheeradhaa karrudha viidiyoon sun viidiyoon isin oliiga ooftan sun ani sodaa namaan qabu ani tafeeta yoo natti as fiddan godhaa isin agarsiisa isinitti mammas isinitti mujjira bar laayivii dhufee godhaa isin agarsiisa sodaan qabu garuu wanni na aarsu maqaballeessa waan hin jirre namarra kaa'u waan hin jirre namarra kaa'u karaa biraatiin immootu dheebuu dhalaa hin qabu ammas isinitti mujjira borus isinitti dheebuu dhalaa hin qabu dhaguu jirtani tafeere helo yoo an jedhen doktor naan jetti anuma jalaa qabdi takkaa dhalaan bilook na gooteen beeku fedhuu hin jana fedhuu ijaazaa buufadha fedhuu hin fuudha mafteen osu rabbiin laaffise jechuudha kanaaf keessattuu jechuudha ani wanni na aarsee ganama kana isin arrabseef amma keessattuu gurbaa iname komentii gurbaa kana dubbisa jara akkasiin laaleen ati ummata yeroo baay'ee jechuudha yeroo baay'ee ijoolleen narratti xiyyeeffatan ijoolleen su'uudii jirtan warri yeroo baay'ee viidiyoon aslii ol na dhufeera minaamin jettu warri an dhalachuu keetuun beeyin ani tokko biloog isin godhuu wallaalle isin sodaadheemi adii jala isin baasuu hin wallaalle isin sodaadhes miti arrabas yoo taate eenyu olitti beeka yaa jama isin galee fakkeenyaaf warri akka abdii obsaa abdii eenyu show maarree sigimoo show moo maal mucaa jedhu kunniin argite warri yeroo baay'ee koomentii baay'ee dhufanii qoy dhaamsa dabartanii ka'aniiti bar warri yeroo baay'ee akkana taate asliin akkas ta'e minaamin jettan arrabas yoo ta'e eenyu olitti beeka rakkoo miti sigalee namni osoo ani waan keessan hamtuun dubbanne sa'a 24 asli jettan argite dhimma dhuunfaana jibbitaniif yoo jiraattan waan kanaaf jibbina aslii nurraa dhaabbadhu jira dhugaadha wallahi nama aarsa gaafa namni dhimma dhuunfaatiif nama jibbu sinii galee dhimmi dhuunfaanarraa qabdan yoo jiraattan waan kana nu miite nurraa dhaabbadhu jira waan kanaan ala ani takka nama adii gurra bifaan qoodeen beeku saalan qoodeen beeku gandaan qoodeen beeku yeroo baay'ee aslitu keessa nutti ergee koomentii fuutanii keessa nutti ergee jimmaan arrabsiisa jettan no ani arrabsuu yoo fedhe akkuma har'aa sanitti arrabsa abbaa fedhan sodaadhoon arsii yoo arrabsuu barbaade an feesbuuka kiyyaan arrabsa wallaggaa yoo arrabsuu barbaade feesbuuka kiyyaan arrabsa nama ergee nama arrabsuun jimmaa yoo arrabsuu barbaadellee akkuma har'aa kanatti arrabsa yoo fedhe oromoo jimmaa kuulloo osoo hin jenne ummata jimmaa jedhee hin arrabsa wanni dhufu hin jiru wanni dhufu waan hin jirreef namni nama liqimsu hin jiru anyway kanaaf arraba namaatiif sodaata kan qabu abbaa fedhe arrabsuu sodaan qabu waan ta'eef dalga deemtanii akka waan aslii sodaateetiin nama isinitti erguu hin godhatina takka kan isinii dhaamuu barbaade amma rakkoo ijoollee oromoo jimmaa sirraan qabanu warra achi keessatti warra oromoodhuma ta'anii guddisa badan malee ammaana aniifatti wanti nu wal jaallanne ati arsiidha oromummaan keenya dhiiga tokko nu godhe malee aniifatti ati gurraacha dheeraa kana sin jaalladha amala keetiif si jaalladha abdussee hin jaallatte wal bira dhufne wal bira bulle wajjin nyaanna oromummaatu walitti nu fide otuu ana nama guddisa badii amalli kan koo ajaa oromoodhuma ta'e ka'ee kabaja namaaf hin qabne ta'e na biraan dhuftaa hin dhuftu anis otuuti nama immoo oromoo taate kaateetuma nama kabaja namaa hin qabne ta'e amalli kee badaa ta'e nama garaadhaa sharrii qabu ta'e ofitti si waamu maaltu wal nu jaallachiis jimmaan taateef miti arsiiniif jimma obboleewwan oromummaan harargeeniif jimmaan obboleewwan harargeeniif arsiin obboleewwan amala gaarii qabaattee wajjin jiraannaan kan namaa wajjin nama jiraachisu amala gaarii amma ijoolleen asirratti fiffiiga warra guddisa badanii miizanan kaafne malee mee suuraa kee balleessuun har'a jalqabee maammeedhaa kaase si arrabsaa turan kun hamilee nama cabsuu hin danda'u kun hin arrafamaata maal jedhaara viidiyoo sana waggaa lamaan dura arrabsin argineerra anaanis keeti si saaxileedhaa turan saaxilaan jedhe har'a namni tokko kan fuulli mul'anne akkana diippaasii fidanii wal bira kaane asliidha warri jedhan kun nama nagaatu hin taane warra nammasiin jedhe warra kabaja namaa hin qabne anamma yoon si wallole waan ati hin qabne fidee sirran kaa'u kabaja kee hin beeka waan si jaalladhu
Namnamma yoo dhuunfaadhaan ati yookiin si jaallate shamarranis ta'u si jaallattee yookiin gubattee akkuma dheengadda suuraa koo inni kaan maal jedhaa diimaatti maru san si jaallattee gubattee dadhabdee warra baay'ee gootu malee amma biliillee mufachiiftee talaa dhugaa dubbachuuf qoosaanis haa ta'u maala jedhu isii akka dhuunfaatti akka dhuunfaatti isiin Oromoodha isa jedhu maalis haa jedhu biliillee dhiifama gaafadhu an qoosaaf isiin jedhee isii dhiifama gaafannaan warri kaan hin dhaabbatu biliilleef si wanti hedduu galchee hawaa an amma dhimma bilillee aadii isiitu qabaachuu inni jaan beeku beekta bilillee ani wanni jedheefi bilillee kanatuyyuu hisaaba gadhiise dhuguma rabbiiti la tayuuf hin tayuufi baatuuf hin dhiisa jechuudha maaliif an amma arrabsuu naa dhiisan jedhee dhiifama nama gaafadhu beekta la arrabaaf dhageeffatu amma sitti hima bilillee irraa amallee ani isii jibbe maali beekta erga gaafa abiyyi aangoo qabateeti abiyyi kana kama jimmaa qofa goote si galee sila doktor abiyyi qabee badhaasa ummata Oromooti haa dhageeffattu deeggartoonni bilee dhageeffatu sheer godhaa callitanii dhageeffatina doktor abiyyi jechuun amma fakkeenyaaf doktor abiyyi maa inni osoo jetteen hiikan beektu doktor abiyyi nama yoo namni maa inni naan jedhe doktor abiyyi badhaasa Oromooti qabeenya Itoophiyaa hundaati isiin garuu fuutee doktor abiyyi kana okota kaachuu feeti jimma ittiin galtee ganda ofii mana ofiitti ittiin galte beekte yoo namni xiqqooma waan doktor abiyyiin namni narra jaalatu hin jiru gaafa uummanni arrabsaa ture ni eebbisa ture ramadaana keessa si galeera kanaaf yeroo inni dogoggorullee ima faarsiti nama isa qeequ arrabsiti si galee nama biyyaaf hojjetu doktor abiyyi jechuun mootummaa Itoophiyaati abbaan barbaade arrabsu abbaan barbaade qeequ abbaan barbaade Nisi blocking godini. Blocking godwan. Absi gumoshotu waa haasaa meegaa fi gaafadha. Rakkoo yookiin dhuunfaan nurraa qabu sirraayis qabu. Yoo jiraate mee haa barreeffatu qoy nan galcha. Waa haasaa gaafa kan keessan saaxilamu maaloo jedhaa jira qoy yoo asirra jiraate isaan na qabe. Nisi boota na tikseera maal beeyti ani kanan na dhiba bara warra akka sigimoshoo kana waa warra re'ee eegu dhisichi. Dadhiir bira kunne bar. Amma gabaabatti ani sigimoshoo waan akka sigimoshoo kana maqaa dha'ee arrabsuun salfadha. In salfadha maaliif waan arrabni yaa maal jedhin aamila maal jedhin la asirratti ijoollee tileetti waan firanaaf idin irraa dhiisi innaa achirra deemee haa bookkisu kun amma ani koo poosti nan godhini miti hodhiisin jechuu jira bara ammallee warra jibbaan irraa qabdu qunxurroo san hodhiisin jechuu jira bara warra jibbaa qabu malee Oromoo miti amma warra jibbaan irraa qabdu qunxurroo san salumi hodhi Oromoon kun immoo dhiifama Oromoo dhiifama uummata jibbaa Oromoon qulqulluun jimmalsay Lagas wallos tay. Hello. Ka akka dhuunfatitti narraa dhimma qabdu qunxurroo san argu jirtaami hodhii isin jechuu jira bara. Hello obsa. Hello. Salam alaikum. Wa alaikum assalam. Akkam naguma. Jirra wallahi. Mee yaada asirratti nuti dubbataa irra kanarratti mee waan qabdu raasiif kennee dubbadhu mee. Ani isuma dubbatamaa olen arge arreefan irribaa ka'ee asillee jalas nangalee waa tokko hin jiru bilillee jala nangalee waa tokko hin jiru viidiyoon olii gadi oofamaa sun immoo qaatanatti dhufe maa sittin ergine an abduusee gadi dhiifna jedhamee natti ergame ilaaleen callise ammoo asiliidha jedhamee natti ergame ilaaleen callise jechuudha garuu sa'aatii kana keessatti gochi hojjetamaa jiru waan nuti irra jirru nurraa akka fashalaa'u ijoolleen keenya warri kana godhanus warri biraas hojjetaa jiru malee nuyi oodanis miti asiliin na arrabsu kan jedhaarus an takka asiliitti xiyyeeffadha arrabseen beeku an qalduma naasaa malee gaafa wal arrabsine wal biraa deemu malee asiliin akkas viidiyoo akkasii qaba gadi lakkisa jedhee wanta itti xiyyeeffadhee haasa'es hin jiru sa'aatii kana keessatti wanti nu barbaachisu nuti akkuma jenne akka ijoollee jimmaatti eda sa'aatii 24 itti yaambule waan ajandaa biraa dhiisaa amma ka isa itti arrafamne kana galmaan gaa'e nuti jedheetti kimaa bul danii akkas godhaa jiran bililleen akkuma isin jettanu sirriidha. Bakati sin qabe. Maal shabakati sin qabee jira.
Khalid wanti si gaafadhu amma qoy ummata kan keenya asli yoo arrabse bilillee kaleessa akka dhuunfaatti arrabse gaafa ijoolleen immoo sababa kanaaf viidiyoo aslii dheeranii hundi jara arrabsan warri kun amma ijoollee jimmaa bakka bu'u warri amma aslii suuraa balleessan erga waggaatii intini jedhu kun jimmaan bakka bu'aniitii aslii nu arrabsanii asli dhaqanii isiin akka hawaa wallaggaa jimmaan faarsaa arsiin harree kana godha jechuun kun oromoodhaaf bu'aa qabamoo maal jetta ijoollee keenya maal dhaamtamee bililleen aslii arrabsuutti mirga guutuu qabdi asliin bilillee arrabsuutti mirga qaba garuu immoo warri bililleedhanii aslii lolan warri asliidha jedhanii bilillee lolan bakka hin bu'anu arsii bakka hin bu'anu jimmaan bakka hin bu'anu dhugaa dubbachuudhaaf namni tokko namuma tokko aniif aslii wal lolaan anaaf aslii gidduu seenuun dhorkaadha inna bara nama hammee itti maa turre aslii maammee gidduu inni hin bu'inaa jennus kanuma jiru adda immoo bililleedhaaf aslii gidduutti ummanni inni kaan suuraa garagalcha inni kaan bilillee garagalcha kun ta'uu hin qabu erga oromoodha jenne maaliif kun ta'a bililleeni fasiliin fixachuu qabu waan fasiliin wal lolan ulachan fixachuu qabna malee akkasitti oromoo torbanni gaafachaa jira nun barbaachisaa miti namni tokko namuma tokkoon fixata kanaafuu wal arrabsuun sa'aatii kanatti hin barbaachisu adaraa jedhaan jira uummata keenyaan wal arrabsuu kana dhiisaa warri wal arrabsiftan immoo dhiifama walii godha oromoon dhiifama gochuu beeka waan ta'eef sa'aatii kanatti hin dogongorina namni dhuunfaa tokko jireenya dhuunfaa isaa keessa galanii dubbachuun barbaachisaa miti yoo akkam aarame iyyuu kanaafuu dhiifama walii godha abbaan arrabse isaa arrabsu jimmaan bakka hin bu'u inni jimmaa arrabsu arsii bakka hin bu'u inni arsii arrabsu jimmaan bakka hin bu'u dhiifamaan hadhumu jettamiti dubbiin kun dhiifamaan hadhumu dhiifamaan hadhumu in dheerate anguma kanayyuu in dheerate si ana akkatti maqaan nama deebar doktora nama waggaa qoy Khalid doktora bar nama waggaa 27 biyya Chaayinaatti barate maqaan bade bar akka waan doktorri beera dhabanii maqa balleessaa kana mee akkamitti dhiifama gaafadhan maqaan na bade viidiyoo wallahi ana rabbiin adagaa konkolaataa natti abuusu Khalid hawwaatti ani yeroo duraatiif namni viidiyoo kool muxxee dhalaa arge hawwaa wallaggaatti kunoo nama 600 dhageeffataa jira umrii kiyya an namaa kana qabu sobaa miti yeroo duraatiif dhalaa guddoo harma baaftee salma geette ta'a muxxee arge hawwaa wallaggaatti saalfadhee ridwaanitti ofirraa kenne jechuudha waggaa kana akkamitti namni muxxee dhalaa laaluu saalfatu viidiyoo waraabee dhalatti erga maqaan namatti wallahi ani kanagaa osoo dhuguma an viidiyoo kana jalqabaaf hadha qofa arge keeti jedhetti amanuu hin danda'a viidiyoon taraa hedduun irratti dhufee jennaanan dhiise maqeen nama qaballeessi ka'e abbichuma hidhamee natti dhufa kanaaf kee ta'uu erga beekte ati abbaan fedhe waan fedhe sirratti barreessu waan fedhe hojjetu ati warra nagaa ilaali warra siif hojjetu warra oromoof hojjetu warra qulqulluu warra jaallattu ilaali dhiifama godhi bililleen illee akkuma kanas dhuftee dhiifama gochuu qabdi dirqama kun bakka walaraarfadhaa kaanee waan nyaannaa fi okay ani gabaabumatti garuu ganamallee yeroo dhumarra dhageeffatan warri jibbaa dhuunfanarraa qabu jedhe malee warra arsii jibbu arsii arrabsu hin jenne an ganama laayiviin an seene ijoolleen hedduun na kadhannaan hin kaase laayivicha beektan arsii warra arrabsu hin jenne maaliif arsii kutaa gas baay'atu arsii sadiin ani bakka hin bu'u ilma arsiiti garuu akka dhuunfatitti namni jibbaan irraa qabdan jedhe arrabsuu ture malee oromoo hunda walitti hin qabne ani deebin an deebise warra ana jibbaa kiyya narraa qabu jedhe kanaaf gabaabumatti ammallee wanni jechuu barbaadu haasaa kiyya ka ganamaa keessatti ani warra jibba dhuunfaa narraa qabdan jedhe hundaafuu no matter ani tokkoffaa ilma oromooti oromoon dhiifama beekaa lammaffaa yoo salaata buraa burreessellee ilma islaamatti shari'aan tenne waliin dhooduu hin dhoogiti isinii dhiiseera kana arrabsus kanatti aares ka ganaan arrabsu hedus duraa duubatti isinii dhiiseera dhiifama jedheera bililla yoo taate immoo an silaa waggaa lama guutuu lolutti jirti furmaanni akkam ta'uu qabaa jennaaniin bakka nama tokko wareeganii gumaa kafaluudha jedhe beekte bilillee jedhe malee ani biyaansi laaleetuma tilmaamee jedhe amma laal isiin aaruu hin qabdi nama aarta dubbichi garuu awwanni jedhe atillee xiqqoo ganaa umriidhaan isii gadi kunillee isii gadi tokkumma isin ikkoo isin hin dhiifne tokkummalleen isii gadi warra waggaa lamaa haasayaa jiru kana bililleen
yoo fanjii tidhanii achitti duutee du'a gootaa yoo duute nama ajjeeftee rakkoon qabuu jedhe kun immootu arrabaami osoo fayyite onnee isii ilaalu qoyka onnee isiin qabdu haasaa isiitiif bakka isii kennuudha waan kana gumaa hin qabatu jechuudha xiixxalanii akkasii ija siyaasatti yoo ilaalan du'a gootaa haa duutu jechuun argitee namni mana madaamittu fooq irraa kufee du'a oola madaaminuu nama gubaa ooltii kufeetu du'a yoo gumaa boleessuu baaftee duutellee rakkoo miti kanaaf jedhe malee hammeenyaaf jibbaaf hin jenne yoo kana hammeenyatti fudhatte akka qoosatti jedhe kanumatu dubbiin oo'e jechuudha namoonni kanumatu oo'e yoo kun isii aarse maaliif maammadiif duutan isii aarse dhiifama maalish obboleettii kiyya isiin booyan obboleettii ummata jimmaa isaa koolloo jette atillee galatoomi ulfaadhu ummata jimmaa jenne kuulloo jedhe anganamaa ummata jimmaa hin jenne kuulloo jedhe kuullollee dhiifama bakka kana maan fixnee oromoo jimmaa garamallee kuulloo jedhe warri kuulloo taatan ena ani ganamallee oromoo jimmaan jenne warri kuulloo taatan uf beeytanii kuulloon dhiifama kalibbee kuulloo jedhaa ture warri kuulloo taatan guutuun keessanuu dhiifama ijoollee jimmaa hin tuqnan kuulloo tuqee sababa ijoolleen arrabsaniitiif kuulloo ummata nagayaan dalagatu arrabsuu kiyyaaf warri kuulloo taatan warri uf beeytan dhiifama isinin jedheera. Hayyee. Kanaaf galatoomaa ulfaadhaa isinillee ennaa nama arrabsitan arsii bakka hin buutanu namni si arrabse jimmaan bakka hin bu'u abbichumti wal arrabse fixachuu qaba. Ummanni kun immoo gara gandaatti fiigsa. Gara gandaatti fiigsa. Elo haasa'ii mee hawaa wallaggaa fa'i kan jimmaan bakka buutee jettuu fi nuu haasa'ii waa nyaannee dhufna. Okay. Abajju Khalid meera. Khalid. Aye. Meera warabbi dubbanna mutayyoo hawaa wallaggaa jedhaniin kana. Tayyeroo duraatiif intaloo akkas bareedu. Hawaa wallaggaa. Aye. Galgala faa galgala dhuftee ijoolleen jimmaa sanyii mootii akkana arsiin akkana jettee isin faarsaa arsii arrabsiti. Mee warra isin faarsaa kutaa biraa arrabsu kun isin fayyada maaliif isintu erge moo maal jechuudha. Dhowwineerra nuti kanayyuu dhowwineerra an aadii isiin qabu dhugaa dubbachuudhaaf aadii hawwaan qabu ennaa sheer godhame na bira dhufammoo garuu dhaqee keessaan gorsee jennaan jaratu ijoollee shamarran jaraatu na arrabsaa si gorraana naan jedhu kanaafani malee an sababa jimmaatiif arrabsaan jiru. Sababa jimmaatiif miti kan isin nama arrabsu. Wantu inta dhaga'u jira neetworkiidha. Kanaafuu isiinis jimmaan bakka hin buutu isii wallaggaadha inni arsii keessaallee isii arrabsu bakka hin bu'an jechuudha. Namni tokko namuma tokkoof awwaan mo'oo dandeenya yoo isiin kan dhageessu taate in gorsina yoo dandeessi akka Oromoon tokko godhu akka isiin irratti hojjettu barbaanna malee akka Oromoon diigamu nu eenyuttiyyuu hin eeyyamnu jechuudha. Waan Oromoo diigu hin eeyyamnu dhugaa dubbachuudhaaf abbaa fedha yoo ta'e yoo ana ta'e yoo tokkummaa ta'e waan Oromoo diigu dubbata taanaan aniif inni gooddanyaa miti jechuudha. Waliin jaallannu waan Oromoo tokko godhu fakkeenyaaf dheengadde ani arsii keessa nama miila qabu malee nama miila atileetii malee nama hin qabnu Harargee keessa akkana jimmaan keessa akkana jennaan fidanii maal godhan Khalid arsii arrabse jedhanii feesbuuka kanarraa ijoollee arsii ani atillee na biratti dimee argita kana gooddanyaa kee nu arrabse akkamitti wajjin teessa jedhanii gagaafatu mucaan na bira jira innan barreessullee na bira jedhu jechuudha. Osoo inni na bira hin jiraanne gara gandaatti oofanii akkasitti ijoollee arsiitii walitti naqachuudhaaf deemu. Ijoolleen feesbuuka kanarra deeman dhugaa dubbachuudhaaf garuma nama ittiin walitti naqan barbaadu malee gara Oromoon tokko ta'anu hin barbaadan. Kanammoo kana irratti jechuu qabu nutu beeka. Ati beekta amma ijoollee jimmaa keessa nama si arrabsu, nama nagaa, nama jaallattu, nama jibbitu qabdi. Anillee arsii keessa akkuma sanaa. Kanaaf warra Oromoo kana addaan baasuu barbaadu ilaallee to'achuu qabna. Nuti irratti hojjechuu qaba jara kanaan siin jedha. Okay, yaada keetiif baay'ee galatoomii dhumarratti amma yeroo baay'ee beekta wanni ijoollee keessanirraa na dabbaru jibbu jechuudha. Gizee amma Abduuseen ka'ee ijoollee jimmaa arrabse yookiin abiyyiin arrabse asli ergee jettu. Yoo namni birallee dhaqee jimmaan arrabse asli ergee jettu. An dhuguma isinitti makuna peejiin kun ka isaati. Ani
yoo nama arrabsuu barbaade akkuma ganama kana nama kumaaf 900 irra nama arrabsisan abbaa fedhe irraan deebu as yoo na bira jiraate nama abduusee arrabsuu yoo fedhe dura yoo qaaman eshi jedhe qaaman gaafadha wallahi dhuguman si gala sodaa nama yookiin sin laayivii dhufee na arrabsa nama suuraa kiyya balleessa nama arrabsu feesbuukiin kiyya tokkocha kana taraa 17 irratti guban dadhabde dhiifte amma oromoon wanni sodaadhu hin jiru yoo gubatellee daqiiqatti deebi'a sa'a 24 qofan adam duraan feesbuukiin irratti gubataaf nama arrabsuu sodaa amma hin gubata amma deebisa sa'a 24 qofa adabama hin deebi'a sa'a 6 qofa adabama hin deebi'a ufiif oromoo wal nyaachisuun wanni isin hubachuu qabdan sitti himuu jira dhagahi peejiin kun keessani sitti himuu jira dhagahi ufii oromoo wal nyaachisu annama oromoo diiguun jiru jedhee dhiisa malee arraba yoo taate akkuma arraasan namni waan godhus hin jiru amma ganama kalee abduusee arrabse ganama kanallee arrabsaatuma ture abduusee mubaarakiin kunoo manuma jara jira bilbilanii namaa manii dhufe namni feesbuuka gubbatti wal arrabsee qaama waa wal godhu tokko hin jiru si galee mubaarak obboleessa Maammed waggaa meeqa Maammee zarii zartaa isaa arrabsaa ture anaaf mubaarak waliin lolle Maammeen ka guyyaa tokko asitti deebinaan deebisin finfinnee galeen arrabsuu eegale jechuudha ani yoo namni as jiraatellee nama sodaatu maaliif ani yoo aare dhuguma san beeka gaafa abbi yoo ansar ijoolleen fooq irraa wal darbite beellamanneen mana dhaqee manaa gabba'uu jedhe amma Ameerikaa arsii arrabsu kun wallaahi osoo guyyaa tokko liivii waraabin eegaas keessaa bahe waraabuu eegale I don't care ani yoo aare dhuguma namatti aara malee ashmuurii laayivii maarree guddifachuu maal san hin beeku kana akkasitti hubadhaa isin warri asliitu ijoollee jimmaa arseetan ani osoo dhugaan jibbaa qabaadhe ijoolleen jimmaa warra kaayiroo jiru keessa mee sargii jiraan dho'ifatanii wajji deem du'a jaraa hafa hin beekan jarri sirriitti jechuudha isin warri fagoo jirtan kun hin beektan ani oromoo fedhe yoo ta'e amma shanee jecha ol namni shanee haganaa rasu jiru as keessa shanee xiqqoo guddoon isin maliyaan karaa gubbaa saahib siyaasa irratti wal dhabne malee oromummaa walitti qabna namummaa walitti qabna argitee biyya takka nuti ilaalcha keenya garaagaraan OPDO jaalachuu mirga qaba isaan marroof daawutiin jaalachuu mirga qaban paartii oromooti ani ka fedhe deeggara isaanillee ka fedhan deeggaran isaanillee yoo fedhan OPDO arrabsaa oolan anillee shanee arrabsaa oola karaa gubbatti nuti bakka takka sargi takka hojii oola suuraa wajji kana hojjaan hojii kana argitee xiqqasho waan akkasii kana osoo hubatanii ijoolleen su'uudii jiran yeroo baay'ee wanni ijoolleen su'uudii jedhu hubannoo akkasii kana amala namaa osoo madaalanii bareedaa waan jedhu dhaamifne ijoollee keessa. Ayyee galatoomii hedduu ulfaadhuu siin jennaa akkuma kana Oromoo wal dhaga'ee wal kabajee dhiifama walii gochuun barbaachisaadha. Galatoomii isinillee dhaqaa waa nyaadhaa halkan gaarii isiniif haa ta'u akkuma kana nageenya buusaa bakka argitanitti isin hundinuu. Ciao. Egaan akkasii dubbiin kanuma isinin jenna. dabalataan immootu namni dhibbatti addaan baafanna jettan meeshaa doktoraan ilaaluu barbaadan keessattuu dubartiin jaarsan qabne maafi mushkila orofaa qabadhaa guyyaa kamisaa koottaa viidiyoo sanis qabadhaa ilaaltan cheek gootan jechuu argite ijaan argu cheek gootan cheek isin gootin jechuu